Bishiinuu rabbiin hin sodaanne ganaati ishiin lama lubbuu lama galaa qabdi maattaate maaltu si galchi baga garaa qabaatte kee dhoqqeedhaan daa'ima akkuma ishii sana gadhal ishiinis akkuma kee kana gadhaluuf deemti bar antiqqaa guddaan jenne jecha keessan kabajee itti bilbilee waa hedduu gorseeni ishiin har'a waan biraanatti fiddee dhufte dhugaa hin aara kaan immoo akkasiin hin aaraan hobsan qabu akkuma isiniin jedhee wallaahi ani maali ani jaarsumte akkasna godhu kun jaarsuma ta'eeyyuu naa hin ta'in qilema kana haaseenu jaarsa akkasii rabbis naan kennin yoo rabbummoo naa kenne ka hiree rabbiin namaa bareechaa miti wallaahi ani dhiiseetuma achirraa deema idde nigdii irratti nagadaa jira namichi niitii hambatti fidee niitii hin beekne niitii maalummaa ishii hin beekne fidee ofiillee azzabamee namtittiillee azzabee daa'ima isaallee azzabee kalaas takka daa'ima kiyya dhabee ija kiyya kana cunuuf kadhee YouTube ishii kana dalagata mana ambaa ishii dalagata mana ishii kireeffattee shaashambaa jettee jiraatu dandeessi maali caaltuun eenyu gadi garuu hoolaa ta'uun akkas nama godha maal godhure hooluma taati malee mucayyo gubanne caaltuun gubdee dhugaa mataa kana buunu goote mee aga teessee hajjiitti afaan bantu deemtee waa takkan gootu yookiin ofii keetii waan godhattu yookiin namticha waan gootu yookiin daa'ima kee argachaa jirtu ishii akkamuma taana yaa gubanne bara yaa uummata keenya mee anaanu gargaari naan jettu waa meeqatti mee gorseeni kuno namtichi maraataa jedhanu ishii daran waa fahabe hajjiinuu kuno yoo namna siinsi hime asiin ganna ixachaanii jirra akkamuma goona yaa abu yaa Allah yaa rabbi ati dubaasi kana maaluma jenna mee maaluma jenna kanan talaka teessee qaaqaa oluun dadhabne ishiinillee baratte. Assalamu alaikum ashama harka fuune kabajamtoota furdiftoota keenya jirra jirtu bakka jirtantti nageenyi keenya sinaa qaqqabu. Egaa gubiin keenya aariin keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Caaltuu kana kuno uummanni kana iyyee boo'ee maraatee nullee jala iyyinee jala jibbamnee jala arrabsamne ishiin achuma teessee legellegaa oltalkanii guyyaa mucayyoo maaloo ka'e naqqa isiin jennee si gorsine kaleessuma maa siin jedhe har'aa teessa jirta maaloo caaltu. Kana baran kanaaf waan caaltuu keessa nan galchiinaa jedhani nama xiiqatee xiiqisaa sana bakkaan hin gahanne hin jaaladhu andas nan jedhu beektanii mee namtittuma kana faana teessee aga afaan bantu deemtee poolisatti hin fidduu ishii moo haga mucayyoo kee ajjeesan sanatti eegde kunoo ishiin namtichi jaanjee waan jiruufuu sitti himaa jiran nu taa'ee gattaa'ee kunoo si teessisee akka nama nagaa sitti himaa jira yookiin sheeka bira nageessi yookiin moo waan akka godhiisiin jechaa irratti gana mana qilee sin naqa anata akkasiin godha nama himanii qilee nama naqan afaan kee waliin loggomadhu waan goote godhi nama waan gaarii dalagiiti waan nama gammachiisu kan namni si faana dhama'e kana waan nama gammachiisu as baase ati namni kun ofii jedhee miti kadhama'ee kasi jala koomantii meeqa barreessee kana olii gadi mataan kun dhukkubsatee iyyaa ooluuf asitti siif jecha ilmoo isaanii miti ilmoon kee ilmoo isaanii akka ilmoo isaaniitti itti fudhataniitu kan si faana cinqamaa jiru uummanni maali caaltu maaloo maal taate mucayyoo ati mee maal eegaa jirtaa isin jedhe bar maal eegaa jirti yaa uummata keenya maal eegaa jirti ishiinis akka hajjii kanaa gamaraattu eegaa jirti wallahi manni sun immoo waan ta'e qaba waan akkana nama naannessi achuma nama deebisu malee kun namtittiin nagaa hin qabdu dhugaa caaltuun jechuudha na aarsiti kuno afaan darbaa yoo dubbadhe namni isin natti mufattan dhugaa ani naaran aga yoomii akkas taataa jedhe berdaftee waan tokko furmaatan gootu achuma teessee lagellegaa ooluun maali guyyuudhaan kunoo daa'ima kee namtittiin amma toftaadhaan namtichallee raatessitee jirti bakka dura waliin dhoksanii baasistee bakka biraa dhofkatte daa'imaatii fedhii daa'ima kee argatuu hin qabdu caaltuu guyyaadhaan natti fakkaanne akkas maaliifiyyuu namni daa'ima ofii fudhatuuf jedhe akkana jaanja'aa oolee hin buluka yookiin daa'ima kee hin taane yookiin ofii hin taane yookiin jiruu keetii hin taane isaan maallaqa sirraa nyaatteen namtittiin poolisatti askaratti maal godhe maal ta'e asiin ba'e ka jettu ishiin si dura dursitee waa meeqa godhaa jirti to'ata si jaanjoftu ganaati ishii faana teesse tokko lama jecha manuma sanatti ati maal awwaalte mana sana gabbayisi hin jenne dadhabne sila ilmoo argataa hin jirtu ilmoo kee gatii dhiisi kalaas rabbiin ilmoo kee bakka jirtutti siifaa eeguu yookiin immoo ilmoo kee fudhadhu jennee qaaqnee mataan nu dhukkubsate ana kanallee si jecha nama meeqa koomantii jalattu na arrabsame itti murteessiniiti ofii keetii akkas taate maal taate namoonni naan jedhan hedduutu jiran ani waan nati naa gootu takka hin jiru waan nani sii godhu tokko hin jiru anillee ka quuqamee iyyaa jiruuf daa'ima kee yookiin daa'ima kee fi ofii hin taane
maal akkanatti jaanjo ooluun jaanjoftee molii gadi mataa kana raafte akka mataa nama mataa dhahame teessee legellegaa ooluun mee maali furmaan isaa akkana dhibee kana isin dhibee uummata keenya dhugaan mataan na dhukkubaa jira isin fagoo teessaniitu bira as naannoo ishiin jirtu biyya ishiin jirtu keessa taa'ee mataa kana nabbuuna goote dhaqii gargaarii maali hollaani yaani abbaan iyyatu malee hollaa waan namaa birmata kun ishii yoo namni asiin itti mee itti gorsee waan namni jedheen hin fudhattu yookiin ofiishiiti waan takka goote nama gammachiistu of hin gammachiiftu jiruuraa haqa qabduun jiraattu wallaahi namtitti nama mucattii jala dabarsitee yoo feetee hin gurguratti ganaa teessee akka waan horii gurguraniif bitanii wayi birri irratti ganaa wal gaafatanii walii isa irreega godhaa jiran maal akkasii mucayyoon maaluma godhu kana yaa abboo nam rabbiin naman dhamaasi mee yookiin namtichumaa hajjichumaa fuudhii bahi mana sana ganda sheekaa keessi maskiidatti gala halaas akkas turra wayyaadha haa fayyume fayyee innumtuu fayyee sumattuu haa garagalu ani waan isana dhibani cubbuu keessa na galchaa jira nanaa kanallee cal jedhee yoo laalu yookiin hajjii fi namtittiinuu mucayyoo kanatti waa muudii wayii qabatanii natti fakkaata ogguun akkatti ilaalu moo hajjiin nama gaddisiisa sun achi akkanatti itti wacci ishiin kunummoo haguma taate hajjuma dandeesse hajjii dandeesse ammanni dhibamnaan gaafa fayyaa sana maal oltee jaarsa kee kana addabattee irraa asii mana keessana keessa hari'attee isaan lachuu bakka feedhan deemanii maa waliin fuudhin maa akkasiin godhin hedde gaalamotaan abbaa sagalii kan gaala feenxaa magaalaa kana keessa waliin geessee akka korpeessa re'ee obobsaa nama kortu gaaf mana keetti dhufte maa ofirraan hari'in ofii ofitti goobsite mee maaltu si hafe mana sana keessatti jedhabe rabbumaaf jirta malee yaa caaltuu rabbi kee tokkichaaf jirtaati waan rabbi sii godhellee hin beekne malee namni kalaa summii namni namaa laate nama summii namaa laatee nama ajjeesuuf yaani murtii dhumaadhaan ishii ga'e wajjin akkam teessee iyyuu haasofteedhaan hobsa akkasiin qabu maalati ati doofaa maa taata kalaa sarkaan itti siqxee dha'uu yoo dadhabdee yoo waan gootu dhabdee summii akka ishiin sitti gootee si ajjeefte sana summuma kabiraa illee haa hafuuti ajjeesu akka ishiin cinqamtu laala yoo jette kabiraa hafuuti waan nama albaasu kun waan nama albaasu laattuuf yookiin bishaan dhugdutti naqxuuf hammaama kudhan seente hammaama akka hin seenne gootee ofirratti haa udaantuyyuu silaasoo akkas yaa rabbi ilma aarabaran dhugaadhaan bakka coggarraa kana na guban dhugaa waan biraa bakka namni yoo waan biraa rabbi kana sodaadha jettee yoo sodaatte ofirratti rabbi ishiinuu rabbiin hin sodaanne ganaati ishiin lama lubbuu lama galaa qabdi maattaate maaltu si galchi bara baga garaa qabaatte kee dhoqqeedhaan daa'ima of akkuma ishii sana ishiinis akkuma kee kana gadhaluuf deemti bara hiddee kee maali waa daa'imti kee waa dhoqqee moo raammoodha dhoqqee keessa gabbaate si keessa gabbaate daa'imti bara yookiin daa'ima kee fudhataan jirtu baatii meeqa guutuu asirra teessee nyaanyaa jettee akka bokkaan aseen irratti hin nyinnyikamin usbillah sheedhaan irrajiin maali ibboo dhalaan akkasii dhalaa taatee yuuman hin jiraatin du'uu wayya na aarsitaatiin caaltuun bakka yoo namni waa jedhee mooman fahamtu yoo namni yookiin namni ofiif waan tokko murtii isaa murteeffata mana seerri qabateera maal ta'eera seerri goggoo ati duutatti maal godha yoo ati nimatiin ofii ulaa keessitti mee dhufamu maali seerri maal godha seerri maal seerri nadhoo akka kee ofirraa dhorkuu dadhabde wallahi ani osoo nama kana humnaan yoo dadhabe akkuma siniin jedhe dawaa ajjeesus miti ka jiraachisus miti kama albaatii ofirra albaasee hammaama kana hundatti qollofeen ofumarratti albaatii ishee ogguu albaatu kaameeraa keewwadhee ishiin qullaasii waraabe maali jette siin sattarree miti albaatii ishee akka ofirratti albaatuun gootu hiddee yookiin immoo bakka kiniinii ribaa sa'a 24 ishii raffisuu danda'u itti kenniiti waan gootu godhi daa'ima kee akka gootu godhi itti fidi seera xayyimmaa si gona kana caala si hime amma ni ummataaf otti sitti odeessu malee kana guutuu sitti hime mataan nagaa sin dalagu siyyuu intala ko inde kana ishee akka ishee sana si go'u malee ati illee fahamtu maaliin taatu jettaan hajjiidhaan maal akka ishee goote soo akka ishee goote maqat godhee miila kee dhungatee silaasi intini ta'aa si bulcha tureeyyuu namicha kun dayyuu sanillee yoo ta'e waan akkasii ringoone maali hajjii yoo jaallatta ta'e immoo adaba godhiiti uleesaas maali yaani gochaan si godhus summii kees nyaataa yoo jiraatte jiraadhu yoo duute du'i maal jennaree kana jaalame waan jennu wallaalle mana sana keessaa maal qabdati
meeshaa kiyyatti shisu ufee meeshaa kiyyatti shitu dhufee halkanii guyyaa maal meeshaa kana wajjin sin awwaalan achi darbii bututtuu hambaa bayi mana sanaa dhiisii namtittiin summii si laattee si ajjeesuuf yaaltee lubbuu keeyyuu kan si ajjeesin ishii waa sirraa feeti ganaa waa sirraa dalagatuu feeti maallaqa meeqa sirraa nyaatte hoodhu siin jetti sitti deebifti maal kun jireenya miti dhugaa daa'ima ishiitiif jecha akkas taatii atitti murteessini warri namaan jettani wallaahi daa'iman irra diddeebee 10 jechaan oolu rabbiin kun daa'ima isinii kenne deebisee yoo isin irraa furate rabbiin loltani rabbi faana wal loltani baatanii rabbii keessan arrabsitanii alhamdulillah jettu malee ishiin ilmoon inni jirti ni kijibaa hajjiin illee amma jaaraa ta'eef siiriinsaatti addasamee raa ta'ee jaanja'ee waan jiruuf malee dura inni illee ishii faana sitti falqaan baane ati jaarsa kiyya waan taateef kabajaa si godhee ati akkas waan taate maal inni si kabaje moo maal abbaa isaatiif isa kabajeessayyuu kabajaan isan barbaachisu garuu moo namni kun maraatee yoo sharara qullaa deemu ilmi namaa kamuu namatti hin toluu isumaafuu ta'e fayyisiitima mee wallola akkuma durii sana isumatti irra wayyaadhaan akka kiyya maaliifiyyuu namtichi kun maraatee illee qullaa deemuu hin qabu hayyee isa hunda dhiisi waa hunda dhiisi hajjuma kanaa fudhu bayi mana sana sheeka bira deema ganaa barsila ati kan jaarsa kiyya hiigi jette akkana akkatti itti rom'uu qabdu ishiin ganaa jaarsa kiyya hiige kana sitti godhatti maali ishiin maali kun intala mujriima amantaa hin qabne shanyii hin qabne amantaa musliimaa maqaa nyaatte wallaahi ija hidhatte kuni wanjala guddaa qabdi dura raayyuu siniin jedheera kun nama ajjeefte yookiin moo waa hatte yookiin moo daa'ima namaa fuutee gurgurti yookiin dhirsa namarraa fudhatte yookiin immoo dhirsa namaa oguu fudhattu sana namtitti wayii ajjeefte yookiin wayii malee kun namtitti maqaa hin qabne fuula hin beekamne maali kuni namtittumta akkasiyyuu mana kiyya keessaa maal gootii jetteen fahamtu fayyaa qabda nagaarra jirta moo akka ishiin akka abdii kana akka hajjii kana si gootee ammallee si hadochitee sillee isin hunda qiletti sin naqxu eegdanii moo maalii jedha baran na dhibaa jiranii dhugaa a'uzbillah gubanne yaaboo si wajjin nu fagoo teenye ummanni illee gubate si wajjin hinde wallahi kijiban yaa garaa dhalaa kan hin jedhina warras jala yaatan irre garaan dhalaa akkas miti bakka ilmoo ishee argatte baatii meeqa guutuu ilmoon ishii kun bee daa'ima ilmoon ishii kun daa'ima harma hodhuu qabdu bar ilmoo anaaf ishiin bee naannoo tokko dhalle anaaf caaltuun kunoo kiyyan haammadhee harma hoosifadhee guddifataa jira mucattiin waan keessa jirtu waan fakkaattu rabbuma beekaka xayyib yookiin ilmoo fintaane yookiin ofiintaane ilmoo ishee asin baafanne guyyumaan baatee nyinyinyinyinyin guyyumaan as baatee nyinyinyin afaan banne waan haaraa nu fiddi jennee eegna animmoo warri dhaqii gargaarii rabbiif jecha jazaan rabbi arga jettan wallaahi ani jazaan rabbii kuni waan ani godhennaa ta'a miti ani achi dhaqee jazaa argachuun barbaadu ani maraatu barbaada namni si cina dhaabbatu miliyeenaati sama hajjuma kana jalaa baye kalaas daa'imti keetii yoo taate numa dhufti immoo dhufa daa'imuma keetii jettee waan azabamte takka nagarreeni akkanuma baatee legellegu dubbuma baa'isu naddoon akka keeteessee fincooftu akkamittiin asii gad si qussaate si ifattee akka saree shaqaala siin jechaa baate bar miila ishii gajjettee dhigte bar yaaboo a'uuz billaani kun innaa yaadadhaan mataan na dhukkuba dhugaa miila ishii gajjettee dhigte bar maal abbaa ishiitiin miila ishii dhigta miila ishii ani miila kiyya dhiqitoo naan jette miila kiyya kanaan afaan ishii kaayyu maal abbaa ishii miila ishii dhiqa wajjin deemii hiriyoottan kee hin fedhu nama si cinaa deemu hin fedhu jettee ammallee yoo feete mana bakka namni isiin agarretti bakka namni bira hin jirretti yoo caaltu ishiin immoo mana dukkanaa mana boolla wayii keessatti ishiin hiisisuu baatte ammallee hoolaa taate jala hin deemini siin jedha obboleettii kiyya bilbila immoo yoo namni sii bilbilu kaasii abishoo qabdi bara abishoo hordoftootaaf kabajamtoota kiyya ani sigaa kalaa siin dadhabe dhugaa anaan gargaari naan jedhina ni gorsaa itti maa ani waan godhu tokko as baasee dirqama akkasaanii sana viidiyoo maali kaameraan fayyadamu malee wallaahi nama ishii caaltuu kana nama kiyya fooniif dhiiga kiyya miti nama ambaayyuu hin gorsanii akka namni jiru bareedaa jiraatu akka namni morkatu dubartiin kamummoo morkattee morka ishii yoon bahin dubartumaan jedhamtu kanaafiyyuu anaan
narra laalina balleessis na of kalchaa ani dhugaa waan akkasii keessaa galuun na jibbisiisa.